Maashaallah soofaa nama lamaatii fi akkasuma algaa taappisarii qabadhee isin dhufee jira. Jalqaba irratti viidiyoo kana subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa isin jedha. Soofaa nama lamaa soofaa boondidii fi akkasuma algaa taappisarii hedduu bareedaa ta'ee fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kennaa kaawwanne qulqulluu irraa madde simbiraa jiraatu isiniin jecha. Ashama harka fuune warroonni kiristaanaallee amantii fi kutaadhaan osoo addaan qoodin hundumti keessanuu jirtu isiniin jecha. Har'allee soofaa hedduu bareedaa ta'ee fi akkasuma teebilii ajaa'iba qabadhee isin dhufee jira. Akkasin jaalattan abdii guddaa isinirra qaba obboleettii tiyya. Teebiliin isii akkana fakkaata jechuudha. Teebilii jidduu jechuudha. Teebilii kan arbaan firaa Teebiliin kuni soofaan walirratti hojjetamu jechuudha. Garagara hojjetama soofaan kinoo kana kan isin argartan kana jechuudha. Guutuu isaa isinitti mul'isa. Warroonni gatii isaa gaafattan gatii isaa yeroo hundaayyuu hanga xumuraatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Inni kun isa bichaa miti algaa ofirraa qaba algaallee qaba jechuudha. Algaa isaa wajjin kinooti kaagamaa gaman algaa galu ammoo kana jechuudha. Dalgalamaan kagalu kana. Gamaa gamana algaa kagalu jechuudha. Dalgalamaan irratti kagalu isa kana jechuudha. Hundi isaa taappisariin kan dalagame jechuudha. Algaan ammoo kinooti mataa isaati jechuudha. Kuni akkasuma ammoo girgee yookaan miilli jalli isaa achi keessa jira jechuudha. Kinoo achi keessa jira. Viidiyoo waraabuun baay'ee nama mijatu jechuudha. Kinooti girgeen isaa asiin as keessa jira jechuudha. Akkasuma ammoo mataan algaa isa kana jechuudha. Algaan kun guutumti isaatu taappisariidhaan kan hojjetame. Warroonni gatii isaa gaafattan gatiin isaa 65 jechuudha. Sababni maaliif 65 galee hojjetanii guutuun isaa leezariidhaan hojjetame jechuudha. Taappisarii jechuun hin beektanii guutuun isaa qaamni isaa guutuun taappisariidhaan kan dalagame jechuudha. Gatiin isaa sababa saniif jechuudha. Ittaansee soofaadha. Soofaalleen akkuma algaatitti guutuun isaa leezariidha jechuudha. Akkuma isin argartan kana algaan kun algaa leezariiti jechuudha. Leezarii irraa kan dalagame jechuudha. Maashaalladha hedduu bareeda jechuudha. Kararii barbaadaniin ajajachuu dandeettan jechuudha. Obboleettiin teennaa kararii isinitti ajajjatte kireemii fi gurraacha wal keessa jechuudha. Isiyyoo barbaadanii kararii hundi fedhe keessaniitiin ajajachuu dandeettan jechuudha. Akkasuma immoo daariin isaa kan ammarra taa'e kuni hin ganaxalamu walumarratti jechuudha. Irraa as waan bahu miti walirratti jechuudha. Walumarratti as hojjetamee jira jechuudha. Akkuma isin argattan kana. Walirratti gaxxamamee jechuudha. Gara tokko qofaan osoo hin taane gara lachiinuyyuu qaba jechuudha. Akkasuma immoo beeftiraasiin illee kinoo kana jechuudha. Beeftiraasiin isaa kana jechuudha. Akkuma isin argartan kana hedduu bareedduudha jechuudha. Akkasuma yoo diizaayinii kana hin jaalanne diizaayinii biraatiin ajajachuu dandeettan jechuudha. Garuu diizaayiniin kun isa kanaan hojjetame jechuudha. Kararii ammoo kararii ofii keessanii feetanii fi kararii fedhe keessaniitiin ajajachuu dandeettan jechuudha. Akkuma isin argartan kana akkasuma garri kunillee kan irraa ganaxalamu miti. Gara lachiinuyyuu waluma fakkaata akka tokko qaba jechuudha. Asii garachaan hunillee daariin isaa lachuuyyuu akkana jira jechuudha. Argitanii daariin isaatii fi daariin kanaatiif daariin sanillee waluma fakkaata jechuudha. Akkuma tokkotti jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Soofaa kana namoonni jaallattan jechuu hin dandeettan isiniin jedha. Jaallattan taanaan keessana dubbisuun irraanfatina. Namoonni gatii isaa gaafatanii guutuun isaa akka amma jiru kana jechuudha. 85 jechuudha. Namni jaallattanii namni isinitti tole namni feetan kootaati ajajadhaa isiniin jedha. Gatiin isaa 85 jechuudha. Akkuma isin argartan kana soofaan kun jechuudha. Argitanii soofaan kun hayin isin argartan kun teebilii isaatiin kophatti jechuudha. Teebiliin dabalatu akkasuma algaadha. Achi kun algaadha. Algaan isaatii fi inni maachidha isiniin jedhee jira. Duruma isin himee jira. Taappisariidha jechuudha. Taappisarii jechuun hin beeytanii hundi keessaniyyuu ispoonjii fi leezariidhaan kan hojjetame jechuudha. Algaa taappisarii hin beeytanii hedduu bareeda jechuudha. Algaa kana namni barbaadan ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha. Yoo feetanii ayinunee miillee keessa makachuu hin dandeettanii dalga isaa lama akka galu kana akkasuma girgeen gara jalaa sun ammoo san jechuudha. Kan lafatti gadaanu akka leezariin isaa nyaatamneef immideeffidha jechuudha. Argitanii lafatti gadaanu immideeffidha. Maaliif leezarii yoo lafa tuqe waan nyaatamuuf jecha akka lafantuu hin jechuudha. Inni biraa soofaan akkuma soofaa isin akkasin argitan kana jechuudha. Teebiliillee kanaan ajajattu jechuudha. Obboleettiin tiyya isin ammoo teebiliillee kan barbaadan jechuu dandeettanii soofaallee akkaataa barbaadanii diizaayinii kana jaallattanii akkasuma ammoo akka inni itti jiru kana taa'umsa isaa kana hojii jaallattanii kararii rakkoon qabu kararii barbaadan jechuu dandeettanii ittaansee soofaa kan nama biraate jechuudha.
Soofaan kun soofaa nama biraati jechuudha. Hedduu quality ka ta'e jechuudha. Soofaan kun akkuma san argartan kana boondiidha jechuudha. Boondiidii irraa ka dalagame jechuudha. Akkuma san argartan kana maashaallaadha. Hedduu bareedaa. Teebiliin isaa jidduu jirtullee kinoo isa kana jechuudha. Baay'ee bareedaa. Abbaa tokko tokkollee hin qaba jechuudha. Kinooti abbaan tokko tokkollee isa kana jechuudha. Kinoo akkuma san argartan kana inni kunillee baay'ee bareeda jechuudha. Hedduu bareeda akkasuma quality dhaan jechuudha. Sababni isaa boondiidha jechuudha. Boondiidii irraa waan dalagamu jechuudha. Boondiidii irraa dalagama jechuudha. Akkuma san argartan kana namoonni hedduun jechuudha filannoon isaanii ka boondiidiiti jechuudha. Kadrooti isin mul'ise sun boondiidii miti leezariidha malee kuni garuu carqiidha. Ka gubbarraa kun carqiidha. Keessi isaa immoo boondiidha jechuudha. Yoo jaalattanii isinitti tole kanaan illee ajachuu dandeettan. Yoo sun isinitti tole sanaan illee ajachuu dandeettanii. Sun filannoo keessan jechuudha. Ka isinirraa eeggamu lamaan keessaa ka jaalattan keessa dhuftanii keessaan nu dubbisuu qofa jechuudha. Warroonni barbaadan jechuudha. Nuka itti argamnu addaraashaan kenna. Shaashamannee jechuudha. Jalli isaallee akkasuma sibiila jechuudha. Taa'umsi isaa argitanii kama hundaatuyyuu sibiila jechuudha. Akkasuma immoo teebiliin isaallee teebilii kana jechuudha. Akka gubbarraa kunniin ol kakkaa jechuudha. Soofaa hedduu quality ta'e jechuudha. Boondiididha. Namni baay'een ispoonjiin gad deebi'a. Boondiidii jedhee filannoo nama hedduutu jechuudha. Akkuma sanii inni kunillee boondiididha jechuudha. Argitanii soofaa lamaa fi algaa tokko jechuudha. Kan amma isinitti mul'ise wal bira akka bahee jechuudha. Maashaallaadha. Hedduu bareedaadha jechuudha. Teebiliin kana isa kana jechuudha. Isii yoo barbaadan teebilii sanillee ajachuu dandeettanii meeshaan kennarraa akkana fakkaata. Nagaatti horaa bula.